Hello, أنا جعفر. سينا أجايبا كنجرين خسن كتشلوت جيرو دندو كبردي سيني أدجرا سنين دورين. Three principles of life. 1. When you are happy, never give a promise anything to anyone. 2. When you are angry, never reply to anybody. 3. When you are confused, never make a decision. Shimbroota kaajira kan bishaan gubbaa yeroo dheeraaf babbarartu. Bishaan kana gubbaa osoo barartu halluuna bishaan keessatti gallaaltee agarra. Halluuna kanarraa jaalalti qabdeen jaalatte feete halluuna kana. Halluuna kana osoo gaaddu halluunni bishaan keessa jiru sana akkasumatti isii tana samii keessa ollaalee jaalachuu seen taateef shimbirroon tun halluuna kana. Kana waliin dhiyaatanii akka nama waliin haasa'uu ta'an jechuudha. Tunis bishaan gad dhiyaattee haasa'uuti innis ol bahee bishaan moggaa kanarratti itti dhiyaatee walitti hasaasan jechuudha. Hasaasiin isaanii maali? Maaliif nuti lameen eega wal taane wal jaalanne akkatti wal gaadurra jireenya keenya bakka takka gallee wajjin jiraannee waliin lameen waliin haasa'uun jechuudha. Halluunnis yaaduna honnaatee si wajjin malee jiraachuu hin fadhu jee ibseef jechuudha. Shimbiroonis akkasumatti jaalala qabdu halluuna saniin ibsatte. Kana maal jaan murtiin guddoon dhuftu as jechuudha. Halluunni bishaan keessaa bahee mukarratti shimbirroo wajjin galuun ni jabaata. Shimbirroon san hagi feete jaalattus halluuna kan bishaan keessa seentee qilleensa malee jiraachuu ni jabaata. Lameenuu yoo tarkaanfii fudhatan bakka amma jiran kanarratti wanni isaan qunnoo maali? Du'a. Halluunni bishaan keessaa baanaan lubbuun isaa baate. Shimbirroon bishaan keessa kuttee yeroo muraasa booda lubbuun isii ni baate. Asirratti ergaan dhaamsan dabarsuuf aduu jiraate maali? Jireenya keenya keessatti yeroo takkaa dhufu yeroo jabduu murtii takka murteessuuf yeroo hedduu nama dhibtu. Fakkeenyaaf murtii akka fuudhaa. Murtii akka barumsaa fiildii filatu, murtii akka dalagaa takka seentee hojjetu, murtii akka biizinasa tokko yookaan meeshaa takkaan qabeenya tokkoon dalagaa takka jalqabu osoo ittiin tarkaanfanne dura hedduu itti yaaduu tan barbaachistu jechuudha. Tanis hidhaa maali? Osoo hin tarkaanfanne gadis haa ta'u karaa bishaan keessaa akka shimbirroo sanitti olis haa ta'u akka halluunatti mukarratti jechuudha. Itti yaayaan nu qaceellotti jarjarree utaallee booda hulaan nu duubaan cufamti. Deebuu hin dandeenyu. Takka utaallee biizinasa keessa seennaan khasaaruu fa'aa dhufa. Maallaqa keenya san balleessuu fa'aa dhufa. Osoo hin utaalle dura itti yaayaan nu jabeessinee nageetti.